Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuu fi bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Ani seenaadha viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo irraan turaa sababa barumsatti deebi'ee barumsa irra jiruu fi isiniin jedha. Asumaan iyyuu warri baay'een keessan ijoolleen baay'een keessan koomentii jalatti bagatti deebitee jettanii na jajjabeessaa turtan hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Namni akka kiyyaa kana hawwii barumsaa qabullee galtanii yeroo barbaadanitti itti deebi'uu dandeessanii barumsi tareen qabu urmiidhanis hin murteeffamu waan ta'eef jechuudha. Namni hawwitan hin dhabamtan jechuudha biyya arabaa teessanii jechuudha. Kanaaf immoo barumsi akkuma isiniin jedhe hojjedhee birruma mootummaan argadha jechuudha fi miti kan baratamu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu hawwii akkasiisan kan qabdan yoo jiraattan ta'e itti deebitanii hin barattanii abshiiriin isiniin jedha. Hundumti keessanuu immoo guddaa isaanaa galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Har'a immoo viidiyoon hadha qabadhee isinii deebi'ee doolaarri baay'ee isaa dabaleera. Doolaarri yeroo dabalu kan isin biyya ormaa teessanii biyyi keessa immoo hagan akkami laata jireenya jettanii warri yaaddan isarraa wantoota arguurraa keessa jira waan ta'eef Itoophiyaa maalirra jira kan jedhu isin biraan hin gahaa gadhuma viidiyoo kanatti hordofan isiniin jedha. Warri chaanaalii kiyyaa faaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalama. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan gahaa. Koomentii jalattis yaada qabdanii fi komii qabdanillee naa dhiyeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Haga dhumaatti na faana tura. Ishii obboleeyyan kiyyaa keessattuu kan biyya arabaa biyya alaa kamirrayyuu jirtan jechuudha. Wantoota biyya keessa jiru maaltu jira? Doolaarri dabaleera. Birriin kamuu sharafni biyya alaa baay'ee dabaleera. Doolaarri yeroo kanatti doolaarri takkittiin Itoophiyaatti birri 40 39 saantiima 70 akkasiin sharafama jechuudha. Kana yoo ta'u isin gammachuutti isinitti dhagahama waan jedhu wayii gaafii keessa natti dhufa jechuudha. Maaliif ani yeroon biyya arabaa taa'u san gisee doolaarri dabale baay'ee tokko gammada. Maaliif birriin an argadhu onnaa guddataa jedhee yaada jechuudha. Akka kiyyatti yeroo sanitti jechuudha. Fakkeenyaaf dura nu yeroo asii kaanee ani yeroo beeruutti deemutti 22 illee sharafachaa ture jechuudha doolaara. Osoo doolaarri kun birruma 30 yoo ta'e waggaa 2 waggaa 3 hin taa'a minaamin waan akkasiitu sammuu keessa na dhufa. Akkasuma ta'u 37 38 haga 37 jidduu kanan sharafachaa ture. Amma garuu ol taree doolaarri takkittiin birri 40 galeera jechuudha. Ani kaa yeroo san baay'ina birri akkuma yeroon dura Itoophiyaa deemu wanni marti rakasaasan akkasumatti fakkaata. Garuu yeroon galee biyya keessa gahuutti jechuudha. Dhugaan isiniin jedha baay'ee isaa ulfaataadha jireenya Itoophiyaa. Waan beekuu qabdan jechuudha. Amma ijoolleen biyya arabaa teessan hayi birriin sharafni naa dabaleera taa'eetumaan hojjedha jechuun qabdan maaliif waan inni ofirratti argeef jechuudha. Amma birriin isin achitti baay'ina ishee ilaaltan Itoophiyaa yoo dhuftan madaaluma isa waluma qixxaate jechuudha. Sirumaa birriin isin qabattanii dhuftan sun Itoophiyaa keessatti ittiin godhachuu ittiin bitachuu illee baay'ee hin dandeessa waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen akkasitti yaada akkasiisan qabaattan osoo biyya keessanitti illee galtanii hojii garaagaraa hojjettanii keessattuu ijoolleen beeruutti keessa jirtan jechuudha. Rakkina ikoonomii isaaniitti irraan kaka'ee rakkina garaagaraati jira. Yaadan beeruut kaasa malee waanuma keessa tureefi malee rakkinni biyya arabaa kamirrayyuu ni jira jechuudha. Birri ilaaltanii doolaarri dabalee riyaalli dabalee maaliin dabalee hojjettanii kan teessan ta'e jireenya biyya keessaatiin akkuma yeroo duraa san jechuudha baay'ee ulfaataadha waan ta'eef jireenya keessatti baay'ee wanni marti waddadee jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Amma doolaara takkitti birri 40tti yeroo sharafamu akkuma isiniin jedhu kaa duraan yeroon ani mee bunumarraan isinii kaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroon an dura asii ka'ee beeruutti deemu jechuudha. Yeroo duraanii bara 2017 natti fakkaata jechuudha. Bara 2017 akkas akka baabisan jechuudha. Akka biyya faranjiitti yeroo sanii bunni jechuudha. Bunni ruubiin yookaan toonnoon ishiin jedhamtu sun birri 16 birri 15 bitamte. Hadha garuu ishiin suni birri 30 galteerti jechuudha. Waan isin garramu jechuun sanumarraan isin hin ka'uu barbaade birri 30 wanni duraan birri 20 bitamu birri 60 birri 70 bitama jechuudha.
uffata ta'ee maal ta'e baay'ee isaa guddiidhaan isiniin jechuu barbaade. Kanumaaf jireenyi biyya alaatti fi keessaa yeroo wal madaalchisu birriin sharafni isaa guddate jettanii akka yeroo dura biyya alaa taa'ee gammadu san yoo sharafni guddate innaan gammada jechuudha. Doolaarii yoo dabale dasna jedha. Miknaatum yoo sharafni guddate birriin an argadhu sun naa baay'ata jedhee yaada. Garuu biyya keessatti galtee wayiin godhadha jette ana garramaa yoo ani yeroon dura achi galu suuqii deemes haa ta'u deemee yeroo waa bitutti hin amanu bakka dhugaan isin jedha hin amanu waan kun akkana ta'e jedhee hin amanu. Guyyaa tokko fa'aa waan isin garramu waan wayii bituu dhaqee tananii siruma waan ani yaanne natti jennaan bilbileetan obboleeyyantii gaafa dhoonti kun dhuguma akkasii bakka giraas hin gabbaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jireenyi biyya keessaa baay'ee ulfaateera hin beeku kaawwanni boodatti ta'amu hin beekamu waan ta'eef kanan isin qooduu dhufee warri biyya arabaa teessanii doolaarii nuu dabalee haa hin hojjetan na jettan osoo chaansii akkasii chaansii jala murtanii gara biyya keessanitti galtanii wantoota garaagaraa hojjettanii ka'asiin wal madaalu jechuudha. Akkasitti hojjettanii jiraachuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'e. Viidiyoo biraatiin immoo guyyaa biraa walitti deebina. Akkasitti nagaan naa tura.